Al tokkoon qoraan baay'ee baachuuf jedheen dugdatti baachuu filadhe. Geessi tibba kana qoraan akka dubartootaatti dugdatti baate gurguruun ofiisaa fi maatii isaa jiraachisuu dubbatu tokko erga suuraan isaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodameen booda ijoo dubbii ta'eera. Maqaan geessa kanaas Obbo Useen Kadir jedhama. Godina Baalee Aanaa Harannaa Bulluq jiraata. Obbo Useen geessa ganna 40 keessaa yoo ta'u tibbana miidiyaa hawaasummaa irratti suuraan isaa ijoo dubbii ta'e namoota garaa nyaate. Namni kunis Aanaa Harannaa Bulluqitti qoraan bosonaa cabsee magaalaa Angeetu geesse gurguruun of jiraachisaa akka jiru dubbata. Obbo Useen haaluma jireenya guyyaa isaatiin qoraan bosonaa ciree magaalaatti osoo geessuu tibbana dargaggeessi tokko suuraa fi viidiyoo isaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoode. Viidiyoo qoodame kana irrattis Obbo Useen qottoo ittiin qoraan ciratu harkatti qabatee qoraan ijaan yoo argamu waan ulfaatu fakkaatu ammoo dugdarratti baatee dafqa mallattoo dadhabbiin yoo xuruurfatu mul'ata. Baadiyyaa bakka hedduutti namoonni qoraan gurguranii jiru isaanii tumsan inuma jiru. Kan Obbo Useen wanta adda taasise qalbii namoota hawwateef ammoo sababii yeroo baay'ee dhiirri baagati kan baatu malee akka dubartootaatti dugdatti baachuu isaati. Obbo Useen bilbilaan BBC'tti akka dubbatetti qoraan gurguree jiraachuu kan jalqabe waggaa 2 dura. Duraan hojii humnaan hojjechaa ture. Maatiin koo harka qalleeyyiidha. Harmeen koo anumatu jiraachisa. Hojii humnaa hojjedhee homaa dadhabamee jennaan kadhachuurra jedhee qoraan kana guuree gurguruu jalqabe jechuun haala jireenya isaa BBC'tti hime. Yeroo duraa hojii kana kan jalqabu akkuma dhiira kaanitti gatiititti baate magaalaa Angeetutti geessaa akka ture kan kaase. Obbo Useen booda keessa garuu sababii qoraan baay'ee gatii baasuu gurmuun baachuuf hin taaneef jecha dugdatti baachuuf dirqamuu dubbata. Yeroon gatiittiitti baadhu sana ammi muka baadhu xiqqoodha. Isas gurguree homaarra naaf hin oolu. Booda dugdatti yaale jennaan baay'ee baachuu hin danda'e jechuun attamiin baa dugda akka eegale ibsa. Kanaaf amma waggaa 2 kana dugdumatti baadhee gurguraa jira jechuun haala jireenya isaa ibsa. Useen qoraan kana magaalaa ga'ee gurguruuf sa'aatii 2f qoraanicha dugdatti baatee akka deemu dubbata. Sa'aatii 2 na adeemsisa magaalaa ga'uuf ammaan magaalaa ga'utti yoo xiqqaate bakka 5tti boqodha. Baay'ee dadhabeen magaalaa ga'a jedha. Qoraan dadhabbii hedduun fide kana birri 250tti akka gurguratu kan himu Useen hojii guyyuu kan torbee guutuuf irra deddeebi'ee hojjetu ta'uu dubbata. Birri kana walitti qabeen anaa fi harmeen koo kan manatti hafteef waan barbaachisu bitee ittiin jiraachisa. Guyyaa tokko yoo inni isee waan biraa waan ittiin jiraannu oomaan qabnu jedha. Sababa waggoota 2f osoo addan kutin qoraan kana dugdatti baate gurguru kanaaf amma dugda isaanii irratti miira dhukkubbii isa jalqabu kan dubbatu Obbo Useen waan filannoo biraa hin qabne itti ta'uu kaasa. Lafa qonnaa sababiin hin qabneef akkasumas hojii hojjetamu kan biraa waan hin jirreefan qoraan kana dugdatti baadhee gurguruun itti jiraachuuf dirqame jedha. Useen sababa harka qalleessa ta'ee fi harmee isaas gargaarsa isaatiin waan jiraataniif bultii ijaarratee dhalarree godhachuun sodaa keessa akka jiru hima. Niitii fuudhee dhala godhachuu nan hawwa. Haa ta'u malee homaa hin qabu. Maalittan fuudha? Ammoo sonaadha warraa hin fuudhin waggaa 40 keessan jira. Son fuudhees dhala godhachuun jira. Maalinan jiraachisa jechuun gaafata. Namoonni dhamaatii isaa kan arganii jabaadhu akka jedhaniin himuun fuula duratti deeggarsa yoo argate hojii biraa hojjetee ofii fi harmee isaa ittiin jiraachisuuf hojjechuu akka dubbata.